This is second uses or purposes of simple present tense. It uses to describe universal truths and facts. Dhugaa walii galaa fi haqa wanta ta'e ibsuuf gargaara. Example: the earth moves around the sun. Truth is power. Dhugaan jabduudha. Lafti aduutti naannofti. The moon orbits the earth. Addeessi lafatti naanna'a. Dhugaawwan kana fakkaatan kan jijjiiramuu hin dandeenye ibsuuf gargaara. Simple present tense is used when we talk about universal truth or fact. Look at the following example. Water boils at 100 degrees centigrade. Bishaan degree centigrade 100 danfa jedha. Kunis dhugaadha. Loan kills animals to eat. Keemikaali loan jedhamu bineeldonni yoo nyaatan ni ajjeesa. A cow has one tail. Sa'i eegee tokko qabdi jedha. Yes, this is also truth. We also use simple present tense to describe for future use when we talk some arranging timetable or programs. For example, the bus leaves at 7 a.m. from the bus stand. My birthday party starts at 9 p.m. Fakkeenyota kanneen yoo ilaalle fakkeenyaa fi sa'aatii ta'e irratti arreenjii ta'anii wanta jiran ibsuudhaaf future tenseidhaaf garuu kan nuti gargaaramnu simple present tense jechuudha. We also use simple present tense for imperative sentence that those are in which you order, request, apologize anyone, or to start imperative sentence we use simple present tense. For example, obey your teacher. Barsiisaa keef abbooman. Don't hate anyone. Eenyuyyuu hin jibbin. Always speak politely. Please give me your pen. Maaloo qalama keenyaa kenni. Wantoota akkanaa kana fayyadamnee barreessuuf tajaajila jechuudha. Kunniin tajaajila hennaa ammeenna keessaa isa tokko. Few rules to use es or is at the end of the verbs depending upon their nature. Verbs that end with she, or, she, the, x, we use es in the third person. You should have to remember this rule. Seerota kanneen yaadachuu qabda. For example, go, goes. Example, he go to school, he goes to school. Which one is correct sentence? He goes to school because he is a third person singular pronoun. Verbs that ends with vowel plus y uses in the third person. Play, plays. Example, he play football. He plays football. Himoota kana lamaan keessaa kamtu sirriidha? He plays football. Stay, stays. He dash at home at 7 p.m. He is a third person singular pronoun. Therefore, it takes main verb plus s. He stays is correct answer. Verbs that end with consonant plus y. We remove y and add es in the third person. Study, studies. She studies social science at RC University. Carry, carries. We don't dash about political system. Is carry or carries? We. We is not a third person. We is a second person. Therefore, carry is the correct answer. Not carries. Asirratti of eeggannoo si barbaachisa. Pluraalii ta'uu fi singulaarii ta'uu akkasumas ammoo bamaqaa ramaddii sadaffaa lammaffaa fi tokkoffaa ta'uusaa adda baafachuu qabda. Mary, Mary, Marys. Caaltuu dash tu Tolosaa, Marys. Some practical exercise. I dash 16 years old. A where, B are, C am, D was. This is practical exercise. Deebiin isaa sumarra jiru. Exercise-iiwwan kun akka fakkeenyaatti fakkeenyota kana ilaaluudhaan gaafilee hedduu yookiin baay'ee isaanii practice gochuudhaan hubannoo kee gadi fageenyaan cimsachuu dandeessa jechuudha. They dash lunch at 12:00. It's are eating, was eating. They plural noun, therefore it.
Hayyee chaanaalii kana subscribe fi like gochuudhaan jajjabeessuudhaan